Pakistan bu'aabayii hedduu keessa dabree guyyaa har'aatiif kan ga'e walaleessaa yookiin waloo saggaa baadiyaa haasawa waa'ee albamichaa fi bu'aabayii keessa dabre gara waltajjiitti bahee haasawaa nuuf godha kabajaadhaan nuuf himata. kabajamtoota hawaasa Oromoo fi firoottan Oromoo akkasumas kabajamtoota qeerroodhaa fi qarree Oromoo biyya jiranii waliigala dubbistootaa fi dhaggeeffattoota walaloo afaan Oromoo akkasumas jaallattootaa fi deeggartoota ogbarruu afaan Oromoo kanneen taatan kabajamtoota keessummoota guyyaa har'aa sagantaa kana irratti argamtan guyyaa seena qabeessaa fi adda ta'e kana irratti gammachuu guyyaa har'aa na wajjin qoodachuudhaaf waamicha keenya kan kabajaa fi jaalalaa kabajanii guyyaa har'aa guyyaa seena qabeessaa fi adda ta'e kana irratti argamtan hundi keessan hunda dursuudhaan baga rabbi guyyaa har'aatiin dhufee baga nagaadhaan dhuftan isin jira. Guyyaan har'aa anaaf guyyaa seena qabeessaa fi adda ta'e sababni isaas baroottan lakkaawamanii dabarfatan keessaa gungumaa garaa kootii fi coba sammuu kootii bifa walalootiin kuusaa walaloo koo keessatti kan cimsaa ture keessa marsaa jalqabaa koo kan ta'e albamni walaloo moggaasa maqaa hibboo deebii dhabe jedhamee mogga'e sagaleedhaan walaleeffamee bifa siidiitiin maxxanee guyyaa har'aa akka lakkoofsa Yeroopaatti 13/7/2019 hawaasa koo qaqqabu isaati. Akkasumas hawaasni koo hawaasni Oromoo biyya Jarmanii fi firoottan isaa qeerroodhaa fi qarreen abbootiin amantaa fi jaarsolee biyyaa Oromoo Jarmanii albama walaloo marsaa tokkoffaa koo kan ta'e eebbisuudhaaf guyyaa har'aa sagantaa kana irratti argamuun keessan guyyaa har'aa kan seena qabeessa taasisedha. Dabalataanis guyyaan har'aa kun anaaf daandii aartii fi ogbarruu afaan Oromoo irratti xumuraa fi goolabaa hojii albama marsaa tokkoffaa kootii ta'us hojii marsaa lammaffaa kootiif immoo jalqaba ta'uun isaa guyyaa har'aa kana adda taasisedha. Hunda dursuudhaan xumuraa fi milkaa'ina albama walaloo kanaa fi akkasumas dhiphinaa fi bu'aa bayii milkaa'ina hojii kanaa keessa waa kana dabarseef rabbi guddaadhaaf galanni haa ta'u. Itti aansuudhaan kanneen dhiyeenya irraas fageenya qaxxaamurtanii kabajamtoonni keessummoonni sagantaa guyyaa har'aa kana irratti argamtan qeerroodhaa fi qarreen guyyaan kun isiniin ala guyyaa addaa ta'e guyyaan inni qabeessaa fi seena qabeessa hin ta'u waan tureef guyyaa kana irratti argamtanii guyyaan kun anaafis ta'e namoota daandii ogbarruu fi aartii afaan Oromoo irra jiraniif guyyaa addaa akka ta'u gochuu keessaniif irra deddeebi'een galatoomaa isin jedha. Sagantaa kana irratti abbootii amantaa fi jaarsolee biyyaatti aansuudhaan keessummaa kabajaa taatanii kan argamtan keessa haadha seenaa kan taate guddinaa fi dagaagina ogbarruu afaan Oromoo keessatti kan seenaa guddaa galmeessite barsiistuu afooraa fi seenaa sagantaa eebba guyyaa har'aa kana irratti keessummaa kabajaa taatanii argaman keessan gammachuu koo kan daangaa hin qabne ta'uu sagantumaan isin. Haadha teenya barsiiftuu Aadde Makiyyaa Abdullaahii fageenya otoo isin hin daangessin ilma koo jettanii guyyaa har'aa na cinaa dhaabbachuu keessaniif galatoomaa isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan abbaa baqattoota Oromoo biyya Jarmanii kan ta'e yeroo rakkinaa fi dhiphinaatti baqattoota Oromoo biyya Jarmanii keessa jiraatan kallattii hundumaan kan cinaa dhaabbachaa ture ammas dadhabeera otoo hin jedhin dhimma sabummaa irratti otoo ofiin qusanne hojjechaa kan jiru obbo Abdii Qaadii Abbaa Jabatu baga nagaan. Dabalataanis haadha siinqee Aadde Saalee Abbaa Nagaa akkasumas dura ta'aa jamaa musliimota Oromoo biyya Jarmanii kan ta'e Sheek Huseen Jaldoo fi geggeessaa waldaa wangeela Oromoo biyya Jarmanii magaalaa Malambarg kan ta'e Paaster Bulii Bayyanaa akkasumas kanneen gabaabina yeroo irraa maqaa keessan osoo hin tuqin bira dabarfadhe hundumti keessanuu guyyaa har'aa albama walaloo hibboo deebii dhabe jedhu kana eebbisuudhaaf keessummaa kabajaa taatanii kanneen argamtan hundumti keessanuu galatooma isiniin jedha.
Sehr geehrte Gäste, ich habe nun euch einen kurzen Beitrag auf Deutsch vor Sie. Vielen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen in einem für mich und auch für die Entwicklung der Kunst der Oromo-Historischen Tag. Es liegt mir am Herzen, mit meinem natürlichen Teil bei dieser Entwicklung dessen Fragen und damit gleiche Tage hier in Deutschland zu integrieren, aber auch den interkulturellen Austausch zu stärken. Ich möchte mich bei den Helfern und Helferinnen bedanken, die mich bei diesem Production mein Album unterstützt haben. Besonders danke ich Herr Manfred Link, Herr Thorsten Groß, Frau Anna Abraham und Frau Stefan Engel. Eine Zusammenarbeit und der gegenseitige Unterstützung in der Zukunft würde ich weiter sein sehr begrüßen. Nochmals einen herzlichen Dank. Eine kleine Hinweis, es kann sein, dass heute sehr geehrte viele Oromo gesprochen wird und wenige Deutsch. Bei Fragen können Sie sich gerne an diejenigen unter uns wenden, die deutsche Sprache können. Noch einen schönen Aufenthalt. Egaa barri lakkaa'amee dabarfatu seenaan bara keessa namarraa gootanii immoo fayyuun hin irraanfatamnedha. Baroota jaarraadhaan lakkaa'amee dabarfatan keessa sabni Oromoo waan joogabummaa kan dhalli namaa hin baadhanne baadhatee dabarfatedha. Afaan isaa afaan Oromootiin baratee barsiisuudhaaf jecha aadaa fi duudhaa isaa guddifachuudhaaf seenaa fi eenyummaa isaatiin waamamuudhaaf Oromoon kaleessa qotee bulaa, barsiisotaa fi barattoota, artiistoota, kichuu qarreenaa fi qeerroo kan gita hin qabne kan lakkaa'amee hin dhumne itti dhabeera. Soba miti dhugaadha. Ba'aa dhalli namaa hin baadhatin Oromoon kaleessa dugda isaa irratti baadhatee ba'aadhaanis kaatee jira. Galanni kan waaqaa sun dura dabarfatee har'aa afaan Oromootiin barannee barsiisuudhaaf, ittiin lallabnee dubbachuudhaaf, ittiin barreessinee dubbisuudhaaf, afaan Oromootiin ittiin weellisnee ittiin walaleessuudhaaf Rabbi bulchee guyyaa har'aa nu argisiiseera. Baroota jaarraadhaan lakkaa'amanii dabarfatan keessa aadaa fi duudhaan Oromoo awwaalamee afaan Oromoo kan raadiyoo caccabse jedhamaa ture sun hundumtuu dabarfatee har'a garuu afaan Oromootiin dubbatanii dubbisuu qofa otoo hin taane dhiigaanis hidda dhaloota Oromoo qabaachuun carra qabeessa ta'ee mul'atee jira. Waan Oromoon dabarfate seenaatu dubbata lafa kaa'ee ragaadhaan. Kadhaanis miti taphaanis miti qabsoodhaan har'a geenye soban qabu dhugaadha. Harka aabboo fi abaabileetu harkootti cirame, harmee hamma dachaatu harmee itti murame. Kadhaa yookaan taphaanii miti kun hunduu kan argameen lubbuu qabsaa'ota hedduutu itti wareegame. Daa'imaa fi dargaggoo kichuutu itti harca'e, dhiigni qeerroo fi qarree jigee lafa yaa'e. Yaada baasee buusee yaadaanis dhama'ee beektota hayyoo Oromootu har'aas hin ga'e. Kanneen caba Oromoo fayyisuudhaaf jecha ofii keessanii caccabdanii akka cabbii kattaatti ofii keessanii baqxanii kanneen ofii dhaamtanii Oromoodhaaf immoo dungoo taatanii iftan. Kanneen qalama xiiqiitiin seenaa Oromoodhaa dhiiga keessanii barreessitan kanneen galma kuusaa seenaa har'aa kaleessa Oromoodhaaf bantan. Sheekh Mahammad Rashaad Abdullee fi akka Hailee Fiidaa, Sheekh Bakrii Saaphalloo fi Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa, Haaji Adam Saaddoo fi akka Waaqoo Guutuu Goottan Baddaa Salaalee, Taaddasaa Birrufaa, akka Tulluu Leenca Baddaa Salaalee. Kakka Birshee Garbaa, kakka Edemuu Qilxuu, kakka Nadii Gammadaa. Maal godhan silaayyuu namatu duraan oolle amaanyaatu wayya. Isin yoomuu goota seenaati lubbuudhaan dabartanii isin nyaachisu biyyoo. Kanneen har'a keessanis jiraattanii lubbuun isin galatoonfadhu malee waa'ee keessan jiran. Oromoodhaaf jecha aarsaa gootanii lubbuu kanneen taatanis biyyoo qubsuma keessan jannata isiniif haa gurguramu. Waa'ee keessan dubbatee isin dhaadatee isin waama dhaloonni lubbuudhaan dabartanis seenaan isin yaadatee isin kaasa Oromoonni. Isintu goota seenaati kaa baraa hamma baraa gara ta'e dhumne qabdu yommuu Oromoota ba'a.
Akaakuu afuuraa keessaa walloon hedduu qaba. Walaloon kan gudunfaa garaatii fi kuukaa cinaachaa ofii ofirraa buqqisanidha. Walaloon kan gunguma lapheetii fi dhaamsa garaa ofii ittiin siigoodhaan ittiin ibsatanidha. Walaloon kan yeroo rakkinaa fi dhiphinaa jecha godhanii dachaa ittiin jajjabaatanidha. Walaloon tan yeroo gaddaa fi gammachuus ta'ee yeroo hojii fi xiiqii akkasumas tan yeroo qabsoo ittiin weellisanii dhaamsa waliif dabarsanidha. Aadaa ofii guddifachuudhaaf seenaa ofii cimsanii dhalootaaf dabarsuudhaaf walaloon hiika qaba. Dhaloonni har'aas ta'ee kan boru duubaan dhufus damee barruu kanneen ta'an hundumaa keessattuu walaloo dubbisuu fi dhaggeeffachuu akkasumas barreessee dhalootaaf dabarsuu kaayyoo godhachuu qabna jedha. Maaliif yoo jettan kunis qabsoo Oromoo barbaachisan keessaa mata duree ta'ee argama. Tokko lama jedhee baroota jaallataan lakkaa'amaniif sabni koo kan eenyummaa isaatiin dhiitame kan aadaa fi seenaan isaa awwaalame har'a tuffiidhaa fi murtiin raawwatame jennee Oromootti mirga abbaa biyyummaa itti dhageemus garuu qabsoo gurguddoo Oromoodhaaf hafan baay'eedha. Isaan keessaa tokko aadaa, afaanii fi seenaa kan barootaaf dhukkaamame sana ol kaasee guddifatee gabbifachuudha jedhee nama. Dubbitu dubbii finnaan hiddu dubbadhe malee kan Oromoo ta'e hundumtuu kana hin wallaale jedhee hin amanu afaan kootii malee. Akkuma jedhan sana namni beela'ee nyaate gurshaa namaa nambisu namni daaree uffates wayyaa namaa nambisu jedhanii. Dhugaadha nam beeka tuttuqaa Oromooti tuqee nama kaasa kaayyoo jireenyaatu barii nama kaasee biyyaa sama baasa. Yaa ijoollee biyya koo ilmaa abbaan gameessaa keessattuu kan jirtan biyya Jarman keessa. Hamma dheeraa lukaan ba'aa kaayyoo baaddattanii Oromaaf hin gadde hafdas rakkinaa fi gadadoo isin dabartanii. Kaayyoo galmeessuudhaaf mul'ata dhugoomsuudhaaf kattaan isin saaqxan bor jiraachuuf mirmirfataa du'a ooluuf mixxifataa galaanni isin daaktan. Yaa ijoollee biyya koo yaa ijoollee biyya koo aduu fi qabbana meeqa dabarfattanii Oromaaf hin gargaarras akkamiin dhabaa akkas geessina. Maal godhu lachittu? Maal godhu lachittu bara barri nama dhaamti biyyaatu nama haliidha. Nama boofti ciniinta lootuutu kan jedha. Yaa ijoollee biyya koo nam beeka gubaa keessan gubaa isa garaacha nam beeka quuqaa keessan quuqaa isa cinaacha. Faallaa taanaan barri boqoo isin cabsa yaadni jiruuf baraa nam beeka hundumaa kan simboo dhabdaniifis fuula keessan baree garra. Kaayyoo abbaa keessan gameessa abjuu haadha keessaniitu haadha hiyyeessa. Galmee seenaa keessaniitu hin dubbifamee ni baname reebbaa hayyuudhaaf abboo keessaniitu hin mul'atee dhugoome. Biyya ambaatti isinitti tolee barri qubsuma hin arganne haara galfachuudhaaf gaaddisa hin teenne mul'ata keessan kan ganamaatti bakka yaada keessanii sana isiniif hin geenne. Buustanii ol baasaa sanaaf yaada beektu kanaaf fagaattanii mul'atan iyyuu yaadan bantii waaqaa yaaddu. Yaa ijoollee biyya koo nan beeka gubaa keessan gubaa isa garaachaa nan beeka quuqaa keessan quuqaa isa cinaachaa. Akkamitti yoonaan jettan caba jilba keessanii to'an malee caba yaadduuf dhiphina keessan to'an malee dhiba. Ijoollee biyya koo kan barraaqa kaatanii yaada garaas bira mariis dhoksitanii fagoo biyya ormaatti biyya calaatu. Eessallee jiraadhaa biyya ormaa keessa akki jiruuf jireenya keessanii anaan na yaaddessa. Gaarii keessan malee hamaan keessan na dhiphisa. Namaaf hin galu kaa jiruuf jireenyi biyya ammaa yoo barbaade hin dhumaa. Hundumtuu wal makaadha namaaf hin galu haalli isaa. Al tokko hin qaamata, al tokko hin guddisa. Barbaadu aduu baasa yoo barbaades bokkaa yoo barbaade cabbii isa barbaades bakakkaa maaltu isa godha. Yaa ijoollee biyya maal godhan sirnaan ushuma jedhanii danda'uudha hundasaa aduu biyya ormaatu hin qabne gaaddisa. Yaa ijoollee biyya kaayyoo galmeessuudhaaf mul'ata dhugoomsuudhaaf kan barraaqa kaatee yaada garaas fira marillee dhoksitee fagoo biyya ormaatti biyyarraa fagaatte. Fuulli kee simboola busqaamni kee daalachaa'ee barri gurgurgu sidhaamus furga'e. Mul'ata dhugoomsuudhaaf yoos cabes maddiin galmaan geessu malee kaayyoo hin muratin abdi.
Aduun sitti baheetti baqaqsus mataa bokkaan sitti roobeessi mincisu uffata yoo cittooftee qaamaan si qunchisee qorri ijaarradhu mana hardhuma galma kaayyoo kan kee oolmaan bara keessaa faallaa ta'ee mammaramus jiruu fi jireenya kee tasa sitti cimee si ifgamus daandii ati irra deemtu ta'ee tabbaaf qilleessi qormaata ta'uusaa hubadhu du'aaf bayin ati baatu hundumtuu barnoota. Ijoollee biyya koo kanneen kufaatii kee eegan munxanataa jabina dhaabbii keessaniitiin garaatu hubatu. Yoo barbaadde injifachuu hinaaftii kee gufuu danqoo bariidhaan lafa kaa'aa lafa bariidhaan hin danqoo. Abjuu dhugoomsuudhaaf abjuu abboodhaaf aayyoo lafa barii ka'ee fiiga namni boriif qabu kaayyoo. Loo'ee akka bofaatti lafarra koqoqa dadhabus firatee xiiqiidhaan shunquuqa fagaatullee karaan harka hin laatu hin dadhabu namni dugda isaarra ba'aa kaayyoo baatu qaba. Ani namni ammoo ni dogongora. Barreeffamaa fi wallookoo keessatti yoon tasa dogongoree jira ta'e na of golchaa. Nama dogongoree of golchuun aadaa Oromooti mitiire. Iddoo jabina kootii immoo yaada hamilee fi gorsa keessaniin na cimsadhaa. Ani kan keessan isin immoo kan kooti. Gorsaa fi hamileen keessan ijaaree na utubee si nadhaadha waan ta'eef. Anaaf isintu fira fooniif dhiigaa haqaan isin irraa qabu narraa qaban. Anaan isin beekan isiniin na beekan inni walitti aanu jaalattamus jibbitamus maqaa tokko qabna walumaan waamama. Hidda keenyatti tokko uumamni ganama aadaaf duudhaan keenya si hundi tokko. Uumama waaqaatiin isa harkisan hin cinne funyoo Oromommaatiin kan hidhan. Albama walaloo hibboo deebii dhabee irratti namoota yaadaa fi himileedhaan na cimsaa turan keessaa akkasumas namoota yeroo isaanii naaf laattanii albamicha naaf gulaalan hojiin kuni akka galma gayuuf jecha dadhabnee irra otoo hin jedhin namoota kallattii garaagaraatiin na gargaarsa naaf godhan galatoonfachuun barbaada. Gulaaltota keessaa nama seenaa Oromoos Nasiib yookaan Abbaa Gammachiis jedhu Jarmaayaa Obarruu Asteer Gannoo wajjin ta'uudhaan afaan Oromootti hiikee kan maxxanse luba tasgaaraa hibboo albama walaloo koo naaf gulaaluu isaaniitiif galatoonfachuun barbaada. Haadha walaloo barsiistuu afaanii kan taate akkasumas walaloolee miira namaatti kan barreessuudhaan artistoota Oromoo bebbeekamoodhaaf laachuudhaan kan beekamtu barsiiftuu Aadde Makkiyyaa Abdullaahi albama walaloo koo naaf gulaaluu isaaniitiif galatoonfachuun barbaada. Akkasumas fageenya irra teessanii kanneen na hordofaa turtan barsiistota afaan Oromoo kanneen albama walaloo koo naaf sorortan barsiisaa Oliyaa Nugusee, barsiisaa Jigsaa Adaree, Paaster Dajanee Kumsaa, gaazexeessaa Dumaal Yaadot, artist Abdul Hakiim Abaadir, barataa Ahmaddiin Aagaa yeroo keessan naaf laattanii albama koo naaf gulaaluu keessaniif galatoonfachuun barbaada. Itti aansuudhaan namoota hojiidhaanis ta'ee yaadaa fi hamileedhaan na cinaa dhaabbachaa turan keessaa kallattii garaagaraatiin galma gahiinsa kaayyoo kanaatiifis ta'ee milkaa'ina sagantaa guyyaa har'aatiif kan na faana dhiphachaa turan keessaa hunda dursuudhaan obboleettii teenya Haliimaa Muhammad galatoonfachuun barbaada. Akkasumas milkaa'ina sagantaa kanaa fi hojii kana irratti gargaarsa guddaa kan naaf godhaa turte obboleettii teenya Leensaa Bulii galatoonfachuun barbaada. Dadhabnee irra osoo hin jedhin dandeettiinis ta'ee yaadanis kanneen na cinaa dhaabbatan jireenya baqattummaa biyya Jarmanii keessatti waliif ollaa ta'anii akka maatiitti kan waliin jiraannu olloota koo galatoonfachuun barbaada. Naaf galatoonfadha. Akkasumas milkaa'ina hojii kanaatiif bu'aa bahii hedduu kan na faana dabarfatan guyyaa har'aa kanas saganticha kana qindeessuudhaan kan na cinaa dhaabbatan hiriyoottan koo Artist Mahmud Hassan, Artist Mubarak Abbaa Giddi, Artist Gammachiis Kabir, Artist Gannat Abduree, Saaddoo Abdul Jalil, Zakir Kamal, Yeroosan Ahmed galatoonfachuun barbaada. Jalqaba maxxansa albamaa kanaa irraa eegalee dhuma sagantaa kanaatti haalota mijeessuudhaa fi diinagdeenis akkasumas yaadaan kan na xiqqisaa turan lammiilee biyya Jarmanii kan ta'an Herman Fried Dink, Herr Toster Gross,
Frau Stephanie Ling, galateeffachuu barbaada. Albamni walaloo kuni akka maxxanee guyyaa har'aa hawaasa koo qaqqabuuf kanneen ispoonsara naaf taasisan keessaa Saammatee Istiidiyoo fi qeerroodhaa fi qarree Oromoo biyya Jarmanii hundumaa galateeffachuun barbaada. Akkasumas hojiin kun akka gurra hawaasa koo qaqqabuuf gama piroomooshinii fi beeksisa garaagaraatiin kanneen na cinaa dhaabbachaa turan keessaa Saammatee Istiidiyoo, Oromiyaa Broadcasting Service OBS TV, Tishoo Film Production galateeffachuun barbaada. Naaf galateeffadhaa. Egaa keessummoonni kabajaa kan asitti argamtan hundumti keessanii isin galateeffachaa. Yeroo jalqabaatiif albama koomarsaa tokkoffaa koo kan ta'e kana guyyaa har'aa eebbisa. Albamicha kana immoo akka hawaasa koo kan biyya keessa jiraniif naa qaqqabu. Dhaloonni dhumaan dhufus dhageeffates ta'ee kan barraa'es dubbisee akka waa irraa barachuu danda'uuf keessummoonni kabajaa kana nan maqaa yaamuuftanii kanaaf eebbiftan kabajaan isin gaafadha. Keessummoota keessaa barsiistuu Aadde Makiyyaa Abdullaahii akkasumas Abduu Maadii Abbaa Jaboo albamicha kanaaf eebbiftan kabajaan isin gaafadha.